Akkam jirtu daawwattoota Zaaraa Entertainmentii nageenyi kiyya laggeen gaarreen kutii qilleensi keessa naannoo bakka jirtanitti sinaa ga'u. Yaa naga sin qabnu naga jechuun aadaa Oromooti naga wal gaafatanii aadaadhuma waan ta'eef jechuun asirraas babbanne jirra. Fuula Zaaraa Entertainmentii kanaanis haalli yeroo waan ulfaatuuf haalli amma Oromoon itti jirtu kun baay'ee waan nama yaaddessuuf jechuudha. Haa ta'u malee yeroo tokko waan jiru hawaasa mari'achiisuuf wantoota tokko wal cinaa dhaabbannee waan tokko wal gaafachuun hin barbaachisa. Maalirraa dubbachuu barbaada? Hidhamtoota siyaasaa hayyoota Oromoon qabdu obbo Jawaar Faatii mana hidhaa keessa jiranii. Wantoota kana wal qabateeti haalli amma jirtu haalli nuti yeroo amma kana keessa jiru waan baay'ee nama yaaddessuudha. Maaliif yoo jettanii namni hooggansa cimaa hin qabne gareen isaa maali akka fakkaatu nafxanyaan dura Jawaariin sodaatti. Jawaariin isaa fi ol qabuun firii hin baafattu funyaanii. So amma yoo argitan waa baay'ee gadi fiddee ajandaa nu godhaa jirti dhimma amantii. Arsii Harargee Baalee maal jettee miidiyaan kun kaleessa walii baduu ture baay'ee waan kana irratti maal gochuu nu barbaachisaa? Maaltu nuuf fala? Maaltu nuuf furmaata? Gara furmaata deemna. Hayyoonni keenya mana hidhaa jiranii nuti hoo abbaan keenya kan nu hoogganu amma nu bira hin jiru nuti maal gochuudha qabna waan jedhu wal nu gaafachiisu natti fakkaati. Isinis beektanii Oromootti waa hin himini Oromoon qabsoo beeka. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuuf yeroon kun yeroo baay'ee ulfaattu yeroo baay'ee sodaachiftu yeroo ilmaan Oromoo haala dur yeroo Minilik jira jedhan san yeroo nu hin beekne akka dhageenyutti akka seenaarraa dhageenyetti wanti amma Abiyyi raawwachuutti jiru yeroo amma kana waan tokko sanaan garaagarummaa hin qabdu sanaa ol taate waan dargiin dalageedhanii waan eenyuun dalage jedhan seenota sanii oliitittu dalagamutti jira. Yoo argitan naannoo hundatti namni du'utti jira. Oromiyaa keessatti kun mana hidhaa kun du'utti jira. Kanaaf Oromoon gara furmaataatti deemuudha qaba. Oromoon daasbooraa gahee keessan bahuudha qabdanii. Dhaamsi guddaan ani isinii dabarsuu barbaadu Tiwiitara banadhaa. Qabsoon miidiyaa faayidaa guddaa qabdi. Kana beekuudha qabdan. So guys nuti isaan bakka sanitti dhiibne qalbiin teenya boqonnaa nu arganne akkamitti akka boqonnaa nu argattu hin jiru. Hayyoota keenya achi jiran isaan achitti dararaman isaan mana hidhaa keessa taa'an hayyoota keenya mana hidhaa keessatti dhiibne gootas dhaabnee ajjeefannee haalli qalbiin keenya itti boqonnaa nu argattu hin jiru. Keessi keenya gammachuu hin qabu. Ganamaa galgala warra gaddaa ganamaa galgala warra yaadaa ta'uudha hin qabnu bara maraa. Wanti isin beekuu qabdanii gareen Abiyyi Oromoo lafarraa duguugaa jira. Nama Oromoo tokko kan mana hidhaa jiru nama Oromoo tokko ajjeefame maaliif du'e sababa tokko hin qabu Oromummaa isaa qofa. Kanaaf wanti Abiyyi yeroo ammaa kana godhutti jiru wantoota dur dargiin jedhaniif Minilikis godhee ol wanta jiruudha. Kanaaf furmaanni maaliin? Abiyyiin kufu shakkii tokko hin qabu. Kufu qofa miti ammas kufee jira nama jiraa du'eedha. Nama jiraa du'e haa ta'u malee nuti yeroo amma namni badii gahe nama galaafata jedhee haa caaluun nama badii gahe kan harka nama keenya buufachuudha qabna. Hayyoota keenya namoota mana hidhaa keessa jiran furmaatatti barbaadadha. Hoyii Itoophiyaa isa wal qabaa balleessaa yookiin namoota sana mana hidhaatii baafadha. Wanti seera jedhamu hin jiru because Abiyyi fi siidaa Minilikii achi taa'e sun homaa waliin taru. Siidaa Minilikii kan achi keessa kaawwate Abiyyi nama du'aa sanii jiraan du'aa siidaa sanii hin gahu jechuudha. Inni wanti siidaa sanachi kaa'eef aniif inni homaa waliin caallu jechuu isaati. Gahee biyya bulchituun hin qabdu. Gahee biqiltuu dhaabuu fi wanni yoo ta'e malee
namtichi tun hangam nama akkam biyya bulchitu akkamitti akka nama qabdu yoo nama nyaachuu taate malee kanaaf gara furmaataatti deema furmaanni nu barbaachisa ijoolleen daasbooraa baay'ee cimtanii jirtanii ammas tiwiitara banadhaa hiriira qofa osoo hin taane qabsoo kallattii danda'amuun geggeeffama tiwiitara banadhaa namoonni ingiliffas barreessuu dandeessanii kan hin dandeenyes namoota barreessuu irraa koppii godhaa oromoo sagalee ta'a isiniin jedha oromoof kallattii hedduu sagalee taatanii jabaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa wantoonni haarufti yoo jiraatte wal beeksifna amma baay'ee yuutuubii irratti waan yuutuubii irratti guyyaarraa haasoo hedduu wannaadha beekaa hin ulfaata maaliif jennaan haalli oromoo keessa jirtu kanaaf bakkuma karama wal argine yaada adda addaa walii qooduu dandeenya turtiin keessan bakka jirtan